Video editing barachuu barbaada isayyuu afaan keetiin. Egaa guyyaa irraa kana egaa Elitutek afaan Oromootiin video editing akkamitti akkasiin baruu dandeessan isinitti agarsiisuuf qophii xumuree sagantaa isaa tokko jedhee jalqabee jira. Egaa isinis kutoota kana hordofuudhaan video editing baradhaa isiniin jira. Egaa video editing kun kallattii garaa garaatiin baay'ee akkasiin gargaaru qophii guddaa qaba. Na wajjin tura. Akkam nagaa jirtu kabajamtoota daawwattoota Elitutek bakka jirtan hundumatti nagaan koos naa qabachaa guyyaa irraa kana kaa kunoo wanti tokko qabadhee fuula keessan dura dhufee jira. Wantichis maal yoo jettan video editing akkamitti akka fayyadamuu dandeenyu isinitti agarsiisuufidha jechuudha. Kana kutaadhaan kanneen qoqqoodee isinitti agarsiisu. Egaa akkuma kallattii garaa garaatiin fedhiin keessan video editing irratti kallattii garaa garaatiin na beeksisaa turtan guyyaa irraa kanas gaa isa qabadhee dhufeera jechuudha. Baay'een keessan gaa akkamitti akka YouTube irratti video edit godhanii gadhiisan nagaa gaafachaa turtanii namoonni baay'ina qabdan jechuudha. Namoonni baay'een jechuudha. Kanas gaa kallattii garaa garaatiin akkan isin barsiisuuf illee gaa amma dhuunfaadhaan dhuftanii na gaafachuutti geessaniittu. Kanaaf egaa ani tutorialota kana kan qopheessuuf dirqame jechuudha. Kunis gaa naannoo kutaa 20 walitti kan qoodee isin barsiisu. Kunis guutummaa guutuutti video editing guutuutti isin barsiisa otoo hin taane amma ta'e tokko bu'uura keessan akkasiin kaa'attaniifidha jechuudha. Kan inni isin barsiisu Filmora irrattidha. Gara fuulduraatti garuu advanced kan ta'an illee ilaalaanii adeemna jechuudha. Kanaaf gaa tutorialota kana keessatti kos godhannee ilaallu Filmora jechuudha. Yeroo baay'ee gaafa maqaan Filmora ka'u Filmoraan kaffaltiin kaffalchiisaa kan jedhu namoonni baay'een gaafachuu dandeessu. Kaffaltii kan kaffalchiisneef kiraakisaa ofii waan arganneef kiraakisaa Telegramii kooraansiniif kaa Telegramii sana deemtanii dhagaa daaroo kan isin godhatanii jechuudha. Telegramii koo irratti argachuu dandeessu. Telegramii koo Elitutek jettanii search yoo gootan iddoo kamitti saatii kamitti illee argachuu hin dandeessu jechuudha. Akka irra galtaniin fakkeenyaaf tutorialiin kun erga hojjetameetii turtii yeroo dheeraa booda yoo ta'e irra keessatti gaa Filmora Wondershare jettanii yookiin immoo Filmora qofattanii search yoo gootan erga join gootanii booda isiniif fida jechuudha. Mana salphaa kanaatiin gaa argachuu hin dandeessu jechuudha. Jalqaba irratti gaa wanta isin gootan tutorialii kana dursuudhaan Telegramii koo kana join gootanii achirratti gaa kan isin Filmora kana download godhattanii jechuudha. Erga download godhattanii booda kompiitara keessan irratti haa ta'u moobaayilii keessan irratti yeroo baay'ee moobaayilii irratti warri download gootan dookumentii keessatti galaa erga galee immoo lakkoofsaan kan inni taa'u maqaa isaa isiniif kaa'uu dhiisuu danda'a. Gara storage ni qabachuu danda'u naannoo 276dha kan inni qabachuu danda'u. Isaan adda baasuu dandeessu kompiitara irra kaanirraa. Kana booda erga download godhattanii gara kompiitara keessanitti dabarfattu jechuudha. Erga kompiitara keessan irratti dabarfattanii immoo mala salphaa nama isinitti agarsiisu kanaan install gochuu hin dandeessu jechuudha. Yookiin immoo yeroo baay'ee yoo kompiitara hin qabdan ta'e tutorialota gara dhumaa irratti illee gaa akkamitti moobaayilii irratti illee gaa Filmora kanaan edit gochuu hin dandeenya kan jedhu isinitti agarsiisaa jechuudha. Akkasuma aappiin moobaayilii Filmora Go kan jedhamu illee gaa store yookiin immoo Google Play irra hin jiraata jechuudha. Isas download godhachuu dandeessu warri kompiitara hin qabne. Garuu konseptiin isaa kan kompiitara irratti hojjetame kun kan moobaayilii illee konseptiin isaa waan isin gargaaruuf warri kompiitara hin qabne illee moobaayilii irratti akkamitti akka edit gochuu qaban gara tutorialota boodaa irratti gaa waan hojjedhuuf toora sanarratti ilaaluu hin dagatinaan isiniin jedha. Egaa amma immoo akkamitti kompiitara irratti akka download gochuu qabdan isinitti agarsiisaa jechuudha. Kompiitara irratti gaafa download gootan wanta isin jalqaba gochuu qabdan gaafa download gootan kan inni isinii dhufu zip faayiiliidha jechuudha. Zip faayiiliidhaan erga isinii dhufeetii extract keessaa gochuu hin dandeessu yookiin immoo kunoo amma akkan sitti agarsiisaa jiru kana keessatti keessa galtu akkuma keessa galtanii kunoo bifa kanaati instruction fi gajallaa irratti isinii fida jechuudha. Instruction sana jalqabantanii irra keessaatii kunoo kan argitan kana copy gootu jechuudha. Maaliif kun passwordii isaadha waan ta'eef booda irra isin gaafata waan ta'eef ishee kana copy godhattu. Zan gadi buutanii kunoo akkuma argitan Filmora Wondershare kan jedhu kana hin bantu jechuudha. Amma akkuma argitan kana passwordii na gaafataa jira jechuudha. Passwordii isaa eessaa finnaa jettanii yaaddeena. Amma inni naman copy godhaa isiniin jedhee instructionii keessaatii password kan jettu kana passwordii garanatti kan jirtu kana copy gootu. Erga copy gootanii gaa iddoo kanatti fidaniiti kan isin paste gootanii jechuudha. Kunoo akkuma argitan kana paste godheedha jechuudha. Kana booda
okay jettu jechuudha. Kuno amma installation isaa jalqabeera jechuudha. Mala kanaatiin gaa install gochuu hin dandeessu isiniin jedha. Namoonni baay'ee keessan akka fayyadu abdii guddaa qaba. Ijoolleen Oromoo YouTube banachuu barbaadaniif illee gaa mala salphaatiin afaan keessaniin video editing akkasiin barataniif kana yaadee isiniif qopheesseera jechuudha. Kanaaf gaa isinis itti fayyadamaan isiniin jedha. Hiriyoota keessanis video editing akka barataniif yookiin immoo kallattii garaa garaatiin waan isin fayyaduuf akka isaan baraniif yoo jajjabeessanis gaariidha. Maaliif video editing YouTube qofaaf osoo hin taane kallattii garaa garaatiin beekumsa keessan guddisuuf illee baay'ee isin gargaara waan ta'eef akka itti fayyadamtaniif carraa isiniif ta'a. Kanaaf gaa isinis itti fayyadamaa hiriyoota keessanis akka isaan daawwataniif yookiin immoo akka isaan tutorial kanatti fayyadamaniif isaan jajjabeessaa. Maaliif YouTubeonni afaan Oromoo kallattii garaa garaatiin babal'achuu qabu. YouTubeef immoo gaa video editing baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef namoota video editing bira deemnee yeroo hundumaa video edit nu godha jechuun kaffaltii guddaa akka nu saaxilu waan beeknuuf gaa kanatti yoo fayyadamne immoo salphaadha jedhee yaada. Gana haala kanaatiin gaa introductionii bifa kanaatiin yoo isin qopheessee kutaa lammaffaa irraa immoo kaanii gaa akkamitti Filimoora Mendersheerii kana fayyadamuu dandeenya kan jedhu kutaa keenya hin jalqabnaa jechuudha. Egaa dhumarratti wanta jechuu barbaadu warri YouTube kana ilaaltan subscribe goone taanaan subscribe yoo gootan jajjabeeffamaa subscribe gochuun dagatinaa hiriyoota keessaniifis egaa akka isaan subscribe godhaniif jajjabeessuun dagatinaa kallattii social media keessanii illee egaa jajjabeessuu jettanii yoo share gootan baay'ee natti tola. Share godhaa hiriyoota keessaniif akka ilaalaniif akka isaan daawwataniif akka isaan subscribe godhaniif kallattii garaa garaatiin akka isaan YouTube kan argachuu danda'aniif gaa isaan jajjabeessan jedha. Maaliif afaan Oromootiin barachuun yookiin immoo barsiisuun illee gaa fedhiinsaa ijoollee keenya keessatti uumamaa waan adeemuuf gaa hiriyoota keessaniif yoo share gootan baay'ee bareedaadha isin jedha. Galatooma kutaa itti aanu keessatti immoo gaa sirriitti tokko isaa ilaallaa nagaatti.